obboleessa kiyyaa obboleettii tiyya jireenya addunyaa kanarratti rakkoonis bal'oonis suma qunnamti garuu cuftu nama rakkate akka rakkatetti tokko haaf hin jiru cuftu namatti bal'atteetu akka itti bal'atetti haafteef hin jirtu yoo xiqqaate malee tanaaf obsi akkoo dhuftu hundarrattu injifachuu yaali malee akka kana ta'eef duban deebi'in goonkuma rahmata rabbii irraa garaan mulatin waan fete dhabdu waan silaaqa horfatte hundaa itti gabbaatee dhabdu tokkichaa guyyaa gabbaatee dhabdeen an jireenya kiyya keessatti qooda waa'ee kanaan qabu jettee duban muratin abdii ifdura malee duban deebiin dubatti nama ifduba tarkaanfachuu eegaleetu kan bika guddaa gahee hin jiru hundi nama tarkaanfii isaa ifduratti fuudhee deemu obsu rakkoo hundarratti bika guddooni gaanii dabartii beeku hundi bika barbaade ga'ee jira jireenya kee keessatti gufuu hedduu si dura dhaabbachuu danda'a tan jireenya keetii gufuu taatee ifdubas deebistu kana hundaafuu harkaan kanneen namni tokko rakkoo isa dhuftuu je'ee ifduba yoo deebi'e jireenya isaa guutuu ifuma duba deebi'e malee ifdura hin jiru waa hundi akka jirtutti naftu dabarti aduun irraan tana sitti dhiite boruu bahuun si hin hafu manni ati keessa jiraattu kan ifaa hin qabne yoo ta'e boru yoo rabbiin siin fadhe mana ifaa qabu keessa jiraachuun keefan qabu mana ifaa jirtu keessa teessee galata rabbii yoo irraanfatte guyyaa tokko ifaan sitti dhaamuun ol jireenya ilma namaa hunda keessatti gaafa sitti dukkanaa'e siifuun keefan qabu hundirrattuu obsi gaafa rabbiin sitti bal'isee riskii sitti kenne rabbii kee hin irraanfatin kumma Allaahi firrahaa rabbii kee gaafa bal'ina keessa jirtu gaafa rabbii waa hunda si kenne rabbii kee hin dagatin rabbii kee hin irraanfatin yaarifu kafi shidda rakkoo keessatti si yaadata rabbiinis tanaaf jireenya addunyaa kun rakkinuma takkaa bal'inuma hundinuu nama rabbitti amaneef khayrii yoo gaafa rakkoo keessa itti dhufte ni sabbaraa isaaf khayrii yoo rakkoon isatti dhufte jireenya isaa keessatti ni shakkaraa isaaf khayrii isin dalagaan daleetu hundinuu yaa ilma namaa atiif khayrii qabdii beeki tanaaf obboleessa kiyya obboleettiyya hiyyaaddiin jireenya addunyaatiif jettee addunyaan fiixeessi tokko hoggaatu nutti dhufte baqee kukuka tanaaf har'a yoo dhabde biroo harkatta dhabuu guyyaa irraan tana laaltee ifduban deebi'u cufti nama bikka guddoo ga'ee cufti nama qabeenya harkatee hundinuu waa hedduu kafalan wareegama guddaa kafalanii as kenna malee akka dhalataniin namu waan barbaade hin argatu kaayyoo qabaadhu jireenya kana keessatti maal barbaadda maal argachuu feeta maal ta'uu feeta dura karoora lafa kaayadhu jireenya kee yoo karooraan bobbaate karooraan galte karooraan waan hojjette bikka barbaadu ol geessa cufti nama karoora karoorsee jireenya isaa jalqabee hundinuu bikka barbaadu kee jira cufti nama dalagaa osoo karoora ittiin karoorfatin nuumaa dalagaaf dalage gaafa namni san dhiisa takkaa dadhabee dhiisa takkaa nama sanii biraa kutaa ni dhiisa jireenya kee gufuu wanni si taha waan karoorfatte galmaan gahuu dhabu waan karoorfatte dadhabdee abdii murachuu abdiin murin gaafa hoggu takka lafaa kufte lammaffaa ka'uuf mokkori gaafa hoggu lama lafa kufte sadaffaa lafaa ka'u mokkori hin kufaa lakkiin deemu jettee abdiin murin 5 10 7 8 9 ilaa hanga 100 kuftee 100 fi takka faaratti milkaa'uu dandeessa siif dabarti akkatti naftu hin yaadde hin ati rabbumaa wajjii ta'e rabbii kee hin dagatin namni tokko rabbii isaatti hirkatee sodaa rabbii qabaannaan rabbiin cufa waan inni barbaadu bikka inni irraan eegganne kanaaf sodaa rabbii qabaannaan waan barbaaddu ni hirkatta waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haysu laa yahtasib wallaahi obboleessa kiyya rakkina keessa jirtu hundaahu rabbiin sirraa fura tanaaf jettee harkan kanneen tanaaf jettee ifduban deebi'in inshaa Allah gorsa kanarraa akka waa hedduu fudhattan abdii guddaan qaba gaafaan dubbadhu ifumarraa eegalee akka waan fi dubbachuu jiruuti tanaafuu warra fayyadame wal fayyadamsiisu rabbi nu haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.